Sabakeef sinkadadhaa karaa yuutuubii kanaa warri kaan dhaggeeffatan akka fayyan dhimmi isaanii hundumaa akka raawwatame bara 2013 warri rakkatan warri dhiphataniif sana dabarsee bara 2014tti ceeseera. Namoonni lallaba kaan dhaggeeffatan hundumtuuf ajaja ba'eera. Ajaja kan baasu ilma kee Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Anuma afaan isaa ta'een dubbadha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa mata dureen fudhadhee isinitti dubbadhu. Amma ajaji ba'utti si jalaa ture jedhee mata duree fudhadhaa. Ajaji gaafa ba'u wanta dhabdee argatta. Ajaji gaafa ba'u waan kaleessan jirretu jira. Ajaji gaafa ba'u akka namaatti waan amma hin argamnetu argama. Kanaaf Wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 5 dubbisa. Simoon deebisee yaa barsiisaa edal kan guutuu baay'eetti dadhabne homaa hin qabanne. Amma garuu erga ati dubbatte dubbii keetiif jedheen kiicha darbadha. Edal kan itti dadhabne irraa jedhe. Waa itti dadhabe dubbateera garuu situ jedhee nan darbadhaa jedhe. Mataa Simoon keessa kan galee ofii kooti dhabeera ergati jetteen jiraata jechuu isaati. Egaa karaa yuutuubii kana kan dhaggeeffattan ergaa kana kan fudhattan ajajameera sii qabama. In ajaje kan ajaje Yesuusidha kan qabate Simoon Phexrosidha. Gara gaarraa isaatti ol deebinee naa ilaalle Yesuus akka dhaqeeni qurxummii qabadhutti hin jenne garaa duwwaadha kan inni wangeelatti lallabe. Namni kun namoota isaa wajjin galgala qalaanaa bulani mana hin bulle rakkataa bulani qoonqoodhaan rakkataa diilallaan rakkataa wantoota bishaan bukkeedhaan nama ciniintu nyaatanii itti qabbaneeffanne argatanii hin gammanne hin dhaban. Yesuus dhaqee ajaja baasa. Yesuus dhufee ajaja sii baasa. Gaa'ila kee ajaja baasa. Barumsa kee ajaja baasa. Mana kee ajaja baasa. Hojii dhabdee ajaja baasa. Akkasiraa fudhadhaa. Hamma ajaji ba'utti rakkadhe. Anis ergaa koo keessatti akkasan si jira. Hamma ajaji ba'utti rakkatte. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 inni ilaaltanii iddoo awwaalaa dhaquu duwwaa yaadinaa. Dhagaatti fuudhaa jedhe dhagaatti ajaje. Maariyaam fa'aa dubbii baay'ee dubbatani inni waa'ee amantii barsiise. Kanaaf dhabuun keenya waa'ee amantii nu barsiisa. Yoo amantii ulfina Waaqayyoo argitu je dhagaatti fuudhaa jennaan dhagaatti fuudhani. Isa booda abbaa isaa kadhate. Lammaffaa irratti sadaffaa irratti Allaazaariin du'aa kaase. Erga du'aa kaase samiila isaatti tanii kaa'e. Firoota koo ajaji darbeera. Ajaji Waaqayyoo bira darbeera. Ati dhiisi lola baay'ate dhukkuba baay'ate gidiraa baay'ate ta'e yaadi ajaji duwwaa na ba'u. Namicha agartuun isaa jaamaa Yesuus Kiristoos akkas godhe dhoqqee fuudhee agartuu isaatti dhibeetu dhaqii laga Solomeetti dhiqadhuu jedhe dhiqachuu booda namichi isaa argeera. Amma waan ani isinii dhaamu warroonni kana ilaaltan hundi keessan ajaji isinii ba'eera. Waan hin jiru jette bishaanichi duwwaadha. Bishaan duwwaadha beeka. Qurxummiitu bishaan keessaa badee miti. Isheenis ajaja eeddi maleessa. Lammaffaa waan barbaadde dadhabdee qabatta. Kan Phexros barbaadu qurxummiidha. Yesuusis qurxummiidhuma qabsiise. Waan itti barbaadduun ala hin jiru. Macaafatu jedha ka waan barbaaddan kadhadhaa hin argattu jedha. Kanaaf kanumatti rakkate innis. Maa itti rakkatte? Barattee hojii dhabdee, nagaddee bu'aa dhabdee, gaa'ela keetu qabame, waan itti dhabdee argatta maqaa ajaji ba'eera. Ajaja baas kaduwaa miti gara booddeetti deemnu Abrahaamitti ajaja baase Waaqayyo. Mucaa kee kalee aarsaanaa dhiyeesse. Mucaa isaa fuudhee ka'e Waaqayyo hoolaa fuudhee ka'e. Hoolaan gaara Mooriyaatti argamte.
in argama ajajibaanaan ajajaba irratti argama. Kanaaf garaa kee guutuudhaan dhaggeeffadhu. Biyya adda addaati, biiroo mootummaati, mana qorichaati, Itoophiyaa alaa keessaa warri teessan warri kanan dhaamsi kun isin bira ga'e ergaan isinii qaba. Yaaddeen hin sodaatin ajajibaeera. Isa siin jedhatu siin laatin hin duutu. Kaduwaa miti. Annaatti ajajabbe hin deessaa jedhe mucaa deessaa jedhe hin argatta baragee dhufeera gaaman argatta. Eelin hin duune arrabsituun boo'ichaan naadhaa isa isheen barbaadde agarsiisa. Isheen mucaa barbaadde mucaa siin kennu birriin sii kennan jenne. Isheen mucaa barbaadde mucaa siin kennu makiinaan sii kennan jennu. Kanaaf waan barbaaddeen argatta waan itti dadhabde. Waan itti dadhabde tajaajibaeera. Waan gootan akkas godhaa. Isa ajajjan eeggadhaa hin qayyarinaati. Hin qayyara namni baay'ee. Hin qayyarin. Isatti dadhabde eeggadhu. Kan keeti ajajisii ba'eera. Luqaas boqonnaa tokko gara booddeetti deebisee naan si ilaalchise Elsaabeetiif ajaja ba'e. Waan nama dhufu keessa ajaji ba'ee mucaa ulfooftee mana keessatti hafte. Ofii ishee dhossite jedha. Lakkoofsaa 25 akka jedha. Isheen kun hojjettoonni gooftaa gara booddeetti na yaadataniiru. Namoota gidduu ceephoon irra ture anarraa fageessaniiru jette. Ceephoon irraa fageessaniiru. Amma gaa ulfooftee gadi baate. Isa barbaaddu baattee gadi baate. Isa barbaaddu baattee baata. Bara 2010. Ergaa keetti fudhadhu. Hin sodaatin, hin yaadda'in. Kan dhufe malaakaa ergamaan dhufe Zakkaariyaasa fudhachuu adeessu maleessa mana isaanii keessatti Waaqayyo milikkita godheera. Milikkita haaraa godheera. Gaafa ishee mucaa deessu abbaan manaa ishee dibame. Abbaa manaa irratti dibatan dhufe. Haadha manaa irratti ergaa dhufe. Kennaa dhufe ijoollee kenname waa lama badhaafamanii. Gaafa ajaajiba waa lama badhaafamta. Yaadda'in. Dadhabbiin kennu waan argamu. Wanta itti boossenu waa yaadi. Sammuun kee wanta itti dadhabeen irraanfati. Karoora kee keessa Waaqayyoon gaafadhu. Waa argachuu barbaadu sanatti appitaayitii kee banaa godhi hin argama jedhe. Fudhadhu. Hin shakkin hin mamin. Garaan kee booddeetti hin deebiin. Satti dadhabdeen argatta. Mata dureen koo ajajibeera. Itti dadhabdee jenna. Burqaa haaraa maaddii haaraa kan keeti. Eessa dhare ajajatuun baan. Amma garuu ergaan irraa akkasin jira. Ajajisii ba'eera jira. Firoota koo ammas waan hin dubbachuu qabu. Sagalee Waaqayyootti hirkadhaa jiraadhaa. Hangamni dhibbaa akkas jedhe. Yesuusin argeetu naa'oon koo duudhaaf jedhaa. Nan dhufaa jedhe Yesuus. Inni dhufini ajaja naa baasi. Sagalee kee dhageenyaa ergi. Sagalee kee dhageenyaan hin kaa'e. Yesuus sagalee erge. Hangamni dhibbaa naa'oo isaatti fayye. Namichi sun rakkataa isinitti fakkaate. Seeruma boqonnaa jaasee jennaan deebise. Nohiif tajaajila baasee Waaqayyo. Markaba soofiyee. Markaba tolchi. Hojjedhu jedhe. Nohi markaba hojjete. Gaafa markabi dhumu Waaqayyo markabatti wantoota barbaadu naqe. Isatti dadhabeen Nohi. Isatti dadhabeen boqote. Isatti dadhabeen afur argate. Isatti dadhabeen maqaa gaarii argate. Isatti dadhabeen maqaa gaarii argatta. Rakkattee baratte. Rakkattee nagadde. Rakkattee qottee. Rakkattee fiiddee. Ajajan sii baasa jedha Waaqayyo. Isatti dadhabee tajajni sii ba'eera. Kanaaf ma bakka jirta hundumaaf isiniin kadhadhaa. Gurrii kaan dhagaa hundumtuu afura Waaqayyo keessa galee kadhannaa haa ta'a. Dandeettii kootiin miti. Isiniin kadhadhaa amma bakka jirta hundumaatti dhaggeeffadhaa. Gurri keessan gara kadhannaa kanaa dhaggeeffatu. Harka humtee fayyisuu hin dadhabdu. Ija humtee waa agarsiisuu hin dadhabdu. Situ nu uume. Uumama keetiif ajaja baasuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Raaloo saagaa choofaatiyaas nagalee kan kassare. Qotee eebba kan dhabe. Fuudhee mucaa kan dhabe. Namoota baay'ee karaarra jiran mana qorichaa adda addaa keessa kan jiran biyya keessaa ba'anii karaarra kan jiraniif har'atu isaan ciisaa jiranii ajaji haa ba'u. Gargaaru. Ilmaan kee boqochiisi. Akka boqochiisi.
gammachiiftu galata isaa arguun barbaada. Abbaa koo akka irra dhageessu beeka. Guyyaa kana sagalee saba kanaaf dabarsa. Isatti dadhabee qabatee Simoon Phexros. Isatti qaba dadhabbii argattu. Isatti dadhabee argatu. Ajaji afaan kee keessaa ba'u. Dubbii kana irratti ulfina akka argituuf, sagalee kee akka dhufuuf, jechi kee akka bira ga'uuf si kadhadheera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.